Hai hai, dhaggeeffattoota kabajamtoota koo akkam jirtu? Ani nagaa kooti, isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a nyaata dinnicha barbaree wajjiniin hojjetamu zayitiin xabbafame jalqabaa kaasee hanga dhuma ga'uu isin itti agarsiisa. Na waliin tura, like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatina. Warri haaraa dhuftanillee seenaa nooraa isiniin jedhee jira. Warri hammarraatitti like share naa gootanis guddaa galatoomaa, galata hamma nan jabne tokko narraa qabdan na waliin tura. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo dinnicha qola isaa irraa qunciseeti muree jira. Huhurraas muti gurguddaas muti amma bishaan keessa godhee xiqqoo yoo ture miicee waan akka gingilchaa fakkaatutti nannaqaa jechuudha. Bishaanicha erga keessa xafaaf jedheen booda xiqqoo ashabootti firfirsee zayitiin nan xabbasa duraan dursiti jechuudha. Faama iseetis hin xabbasu. Na waliin tura, like, share, comment gochuu na jajjabeessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo kinoo wantan irratti hojjedhus qopheessee jira. Kana amma inni kusbaraa itti godhee shunkurtii adii, zigzigtuuni, qimamiiwwan adda addaatis ittiin godha, barbarees ittiin godha. Kaza hin xabbafama yookiin Itoophiyaatti qulleetii isa jennu san waxii hojjechuudhaaf shunkurtiin dura qollamuu qaba mitiire. Ani immoo kusbaraa shunkurtii adii jedhee tana kanan qollamu. Kinoo kana fakkaata kanan xabbasaa tanan jira. Dura xabbafamuu qaba zayitii dhaniini. Isa qulleetii kanan cinaatti hojjechaa tan jira. Lamaanuu wal faana hojjechaa kanan jiru. Like, share, comment gochuu hin irraanfatina na jajjabeessaa isiniin jedha. Maarree dhaggeeffattoota kabajamtoota koo ani kanan itti godhu qimamii gurraacha, qimamii adii fi sababaaraati. Inni kun qimamii gurraacha, qimamii sababaaraati kan jedhamus ittiin godha. Inni kun sababaaraati jedhama yookiin qimamii ayinataa torba. Erga kun xabbafamee dhumeen booda dinnicha akkuma jiruun akkuma biraddistii keessaa xabbasaa jiru saniin achi keessaa baaseen isa kana gubbaarraniin itti naqaa. Tartiibaan kanas itti himaa jiru maaliif akkasiin galuufi. Inna like share gochuu hin dagatinaadha. Dinnichicha kinoo itti naqee jira. Barbareen ni naqata. Baddaranni itti godhan rakkoo hin qabu xiqqoo akka diimatuufi. Inna akkasasiniin jedha. Like share comment gochuu hin dagatinaadhaan siniin jedha. Amma isa kanarraan kanan itti godhu ashaboo loomii itti godha hojjetameeti xumuramee jira. Baay'ee namatti tola. Kana fakkaata. Like share comment gochuun hin irraanfatina. Inni kun haamud yookiin loomii isa jennuun isaanii. Inna kana fakkaata. Like share. Dhaggeeffattoota kabajamtoota koo maarree hojjetameeti dhumee jira. Nyaatichi kana fakkaata. Haala salphaadhaan mana keenya keessatti dinnicha garaa hedduudhaan hojjechuu dandeenya. Waxii hallichaa hin ta'a. Foon wajjiniin illee, kaarotii wajjiniin illee, yookaan zayitii wajjiniin illee kinoo akkanaan hojjedhu kanatti dinnicha hiraasu bifa garagaraatiin, bifa bareedaatiin, bifa viitaaminii of keessaa qabuun hojjechuus haala salphaadhaan mana keenya keessatti hin danda'ama. Daabbo qoloo fakkaata maarree namatti tola. Inna like share comment gochuu hin dagatinaadha. Hojjetameeti xumuramee jira. Na guyyaa biraa hangan viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufutti nagaatti turaadha siniin jedha. Bye bye.